Maqaan koo Faayis Faaris jedhama. Jiraataa magaalaa Gaarooti. Horsiisa lukkuu hojjetaa jirra. Waldaadhaan gurmoofne carraa mootummaa nu kenneen fayyadamaa ta'aa jirra. Ani maqaan koo Jamilaa Zeenuun jedhama. Kan nuti hojjetaa jirru gurmaa'inaan bakka horsiisa lukkuu irratti. Akkuma beekamu fayyadamaadha hojiin lukkuu. Fayyadamummaadhaafis hojjetaa jirra. Lukkuun argitan kun kan hanqaaquuti. Mallee buusuu hin jammarre. Ji'a tokko akkas booda inqulaalee buusuu hin jammaru. Sana booddee wuxxeetammaa taana jennee yaadna. Maqaan koo Shu'aab Sharuu Jamaaliin jedhama. Jiraataa magaalaa Gaarooti. Horsiisa lukkuu irratti hundoofnee kun waldaadhaan kan namoonni hojjetaa jirra. Bareedduudha, fayyadamaas jirra. Maqaan kiyya Takkaalliin Damsee jedhama. Jiraataa magaalaa Gaarooti. Waldaadhaan gurmoofnee horsiisa lukkuu irratti hundoofnee hojicha hojjetaa jirra.